ደግሞ አሁን ላይ በጣም እየከበደኝ ስለሆነ በተለይ ከትላንትና በኋላ ይሄ ስሜት ሲሪየስ ሆኖብኛል። ስለዚህ አብርሃምን አፍቅሬዋለሁ። ኤርሚ አብርሃምን አፍቅሬዋለሁ። ብሩክ አብርሃምን አፍቅሬዋለሁ። የፍቅሬ ደሴት ነህ በልቤ ዋሻ የከተምክ አልጣ እኔ አልችልም ስስቴን አንተም ታውቃለህ ሊለየኝ የማይችል ገጻችን ሆኖ አንድ ላይ ጉድ 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 ጉድ። አዎ እንደዚህ ይሻላል። አሁን ገላገልሽ ሄርሜላ፣ አሁን ገላገልሽኝ ከሁሉም ከሁሉም ከስድብም ከምናምኑ ከሁሉም ገላገልሽ። በቃ አሁን እውነቱን አፈርጥታለሽ። እንደዚህ ይሻላል። ለምንድን ነው ወዲሽ ያስሽ ብትሞት? ለምን አስፈለገ? እንደዚህ ይሻላል። አዎ ኦዲየንስም ይሰድቡሽ ምንም ያደርጉሽ አልቻሉም። አሁን ደጋረሽ እንደዚህ ነው በቃ ታባት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማርከቡኒ እንጅርተኒ ነጋቀብደኒ በግጅራተኒ በጋስጌሰኒ አከ ከነጋ እዴተየ ማማስ ከኦሮሞ እዴብ ጨለሌ ሀቦረው ማለት ጨለሌ ሀቦረው ሞ አከመከም ነጀላ በደ ማማስ ከተኮት እዴተ jechuun ጨለሌ ሀቦረው ነጀላ በደ ጋፈ ማያደድ እንዱበደ ጋፋ በርባዱ ነቁ ከናፊዩ ሀራ ሄልሜራን ዋን ኡኩበ ዱር ኡኩብሰቴ መነኪሚ ገልቴ ኡኩብሰቴ መነኪሚ ገልቴ asiin gooddanyoon itti naanna'anii maal taate Hermeella ukkuba ishee jedhanii waraqata baatanii as baasanii gara yuutuubiitti rakkina cimaadha. Rakkina kanammoo himuu hin dandeenyu. Akkas gochuu himuu hin dandeenyu. Nam sadii bichaa mistira hin beeku. Maali jettan har'a dhugaa gadi baastee jirti jechuudha. Akkas wayi. Dhugaa akkas wayi. Maaf garaatti qabattee dhukkaamamtee du'uu geesse mana kiimii dhatte marfeen dhibame maal jechuudha. Jaalalli marfee jaalalli marfeen qabu bara jaalalli marfeen qabu jedhani. Kanaafu dhukkuba dhukkubsatte gadi baastee jirti dhugaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Ani kaleessa akkuma argitan Abrishii ani jireenya koo keessaa bahii Ruuttaa dhabee jiraachuu hin danda'u. Ilmoo koo guddifadhaa jedhee ture. Saayitii sana tireetii jalqabde jennaan Ruuttaan achi isinii deemu moo akkamiidha moo waan waamtanii natti himtu jennaan jidduutti Abrish kuchisiise jechuudha. Bahotaa sii qabaa siin jaalladhaa siif jedheeni akkas ta'e jechuu jalqabde jennaan jechuudha. Har'a immoo isa sana silumaa xiiqii isheen qabatteettu Abrishiif Ruuttaan akka wajjiniin ilmoon guddifanni barbaadde kan uftee jidduu galteeyyuu jechuudha. Kan uftee jidduu galteefi har'a immoo dhugaa gadi baastee gooddanyoota waamtee ani jaalallaan isarraa qabameeraa ela misiraachi as baatee jechuudha. Kanaan dura inni gadi hin baasne amma immoo dhugaa isinitti hima. Ani jaalalli irraa qabameera jettee jirti jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha. Inni kuusattee kanaan duras mana kiimii galtee Abrishii mucaa isaatti Ruuttaan kolfitee makiinaa gaafa shallamu mana kiimii galtee isheen Ruuttaanii ofitti fudhatte narraatii jetteeti gaafa sana mana kiimii galtee jechuudha. Amma Ruuttaan illee kan hin deebi'u jettee xiqqii qabdeettu kana argiteetti. Ruuttaan maal jettee duuma akka ufaatii isheerraan qabeen akka isheen Abrishiin barbaaddu baree otoon dhaabuu barbaachisee otoon sitti fillaagoti si wajjiniin jiraachuu qabate sin dhaabachiisa. Fillaagoti si wajjiniin jiraachuu hin qabneeni dhiisee natti baa'ate jennaanii kan isheen jettu jechuudha. Kaleessa akkas jettee jechuudha. Kanaafiyyuu anallee dhabdee isheelleen dhabiini ishee sin kaffaasisiini deemi ishee biraa jette kaleessa Ruuttaan jechuudha. Har'a viidiyoo
akka kanaan dhuftee jechuudha harmeellaan. Akka kanaan as baatee miidiyaa irratti kaameraa daqqanattee an jaalalaan irraa qabameera jette. Goddanyoonni maal jette jedhu sobaniiti isaaniitu fidee gaafa duras han jireenya Ruutaa keessa gashee nama sadii goddanyoota ishee waliin nyaatee waliin dhugee jechuudha. Garuummoo dhugaa dubbachuuf yeroo akkasitti jireenya namaa addaan baastanii waan hin taane fiddanii jidduu namaa gashitanii namni aduma keessa jaalalaa akkasitti yoo qabamu jireenya namaa amma isheen jaalalaan qabamteetti Abirishirraa addaa bahuun barbaaddu dhaxxee waan hin taane harrakaata hojjetti Ruutaan isa sana argiti. Ruutaan hin barbaadu jette isa dura dhiistee deebuuf barbaaddee maatiin hundinuu itti dute deebitee giggi jettee jechuudha. Ruutaan amma immoo jechuudha. Kanaafuu sinillee dhugaa rabbii itti gaafatama guddaa qabdu. Itti gaafatamtus carraan kun siinis ga'uu danda'a. Amma jireenya namaa balleessitanii kan keessan boortaraanis akkas ta'uu qaba. Yoo ammaan jireenya Ruutaa keessaan tala kanan baasne guyyaatti siin ga'uu siniinis hin jira eeggadhaa dhugaa rabbii. Nam sadan kun han fidee jireenya isaanii keessa gashee gaafa duraas jechuudha. Kanaafuu intallammaa ibbatti jaalalaan qabameera jettee gadi baastetti. Kana dhukkubsattuurra akka kana namni beekuufii qaba. Baastee har'a kunoo dhukkuba ji'a meeqaati kun? Dhukkuba waggaa tokko har'a gadi baafattee jechuudha. Har'a waggaa tokko isaan oddee kunoo mucaanuu uumamee garaa keessatti alateeyyuu oddee wal jalqabanii Ruutaa fi Abirishii jechuudha. Ammarraa takka aara nagalfatiin waliin jiru jechuudha. Kanarra immoo dhugaa rabbii galaggalamuudha otoo addaan cittanii xuruudha. Maal godha? Sanuma bulee ka'e waggaa tokko muluu miti waggaa lama jedha dhugaa rabbii. Duraanis wal lolanii walitti deebaniiru gara ji'a meeqa ga'anii jechuudha. Otoon turiin deebanii ammas lolatti jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Jireenya namaa keessa dhufanii galanii otoo leexaan lafa jiru, otoo namni bultii qabne otoo lafa jiru, isa bultii qabee dhufanii jireenya namaa diiguu dhugaa rabbii harmeella guyyaan atitti boossullee dhufa. Eeggadhu dhugaa. Ammoo Ruutaan akka kanaa gubatte kana wallaahi guyyaatti harkatti sii deebuu qaba. Akkati jaalalaan qabamte immoo akkati waan hunda hojjettu himaa turan. Tuubii guddifachuu fi maaliif otoo wajjin argiin dubbatu jechaa ture. Anumti mataa koo yookaan jechaa ture jechuudha. As bulanii achi boorgoo qabatanii achi beergoo qabatanii jechaa jiru. Akka kanaan har'a immoo dhugaa gadi baastee an jaalalaan qabamee jira. Akkasii እንግዲህ አባቴ ማገዝ ካለብን እኛ እናግዝሻለን። ዋይ ምንድን ነው የምታገዙት? ምንድን ነው እናንተ አይደለም እንደ ማመጣችሁ ይወታ እንረዳሻለን። እሺ ይሄን ነገር ለማንም አልተናገርኩም። ቤተሰብም ሆነ እናንተም ሆነ አብርሃምም ሆነ ማንም አያውቀውም። ግን ደግሞ አሁን ላይ በጣም እየከበደኝ ስለሆነ በተለይ ከትላንትና በኋላ ይሄ ስሜት ሲሪየስ ሆኖብኛል። ስለዚህ ይናገሳለን ጀረን ማን ስለስ ፊደኒ ትላተኒ ቶንተ ገርጋራ ሲኒሚቲ ጋርዲ ከንታይ ፊዴ ጅሬኛ ነማ በጠበጭ ስለስ እንተለስ ገርጋራ ታግዙ ረዱ ረዳዳንለ ምንድነው የምትረዱ ደግሞ ምንድነው? እሷን የምትፈልገው አብርሽ ነው። እናንተን አትፈልግም። ምንድነው? እንዴት ወዴት እኔ ምን አውቃለሁ? ምን አገባኝ ነው? ምን አንቀለቀለኝ ነው? ተው እሺ እሺ እኔም ሲጀመር ብየዋለሁ ከዚህ በፊትም ማትከበርበትና ማትፈቀድበት ቦታ አትሆን ብየዋለሁ። አላቅም አሁን ያለበት ሁኔታ ብዙ ነገር እያደረገ ነው። እንሰማችሁ ነው አርጊተኒ እዴ ከበጀን ቀምኔን አበቲን ጀዴራ አመስ ሲገርጋረ ጀቻ ጅራ ጎደኛን ጀቹዳ ዱራ ሰንፊዴሳ ጋረቢ ይህን ነገር ለኛ መንገርሽ በቂ አይደለም ወይ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ምንም ልናረግ አንችልም። ቢያንስ ልንረዳሽ እንችላለን በቻልነው አቅም ማለት ነው። ግን ደግሞ ጉር ነው ወላሂ ነምኒ ነማርካኛቴ ከኤ ነሞጅኒን ጠበቴ ነሞጅኒን ጅራቴ ዴቤ ጠላተ ነመቲ ተው የቹን ወላሂ ባኤ ነመገዲሲስ ዮሚ ፊዩ ዱበርቲ ታተንስ ኢረታተንስ ወላሂ ነመን አመኒና ኬሱማ ዱበርቲ ጎደኛስ ኢረ ጎደኛስ እንጎዳቲና ኢን አመኒና ሂን ኮልፋ ኢን አመኒና ሀራ ሀሩታ ገኔ ጎደኞታ
warra waliin nyaate warri waliin dhugee gizee rakkinaa homattis bira fakkaatetu har'a fideen tala jidduu gashee han isaan jedhan amma kan isaan jedhaa jiran argitanii siin kabajju ruuttaanii bakka siin malleen dhaabatiin jenneerraa nutti himne nuti waa sii goonu si bira dhaabbanna garuu abrishitti mi'a jechaa jiru jechuudha mul'umatti. Kanaafuu harkatu harka nyaataa jedhan harkumatu harka nyaata deebisee jedhan sakka kanaati dhageessanii jirtu jedhee yaada. Maali yoo ta'e naman amanina sa'aatii kanatti eenyumayyuu lubbuu kosiin baasa hoo jedhee amanina lubbuu kosii baasa si malee addunyaa kanarra hin jirtuutu baa'ateera miti sa'aatii kana hin amanina. Akkanaa nama ganti akkanaa gaafa dabarsitee nama laatti dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Ruuttaan illee wasaneerra achi wasaanii qorra niqniqan naga'u hin jiru jetteetti na ilaalee fatanaa meeqanatti ta'e natti baa'annaan haniin murteesseera haniin deebine murteesseera jetteetti himteetti kaleessa isheen kafaasisiin ishuma faanarra bayi lamaan keenyan dhabiin jetteetti keessaa deemteetti jechuudha. Himma chaachuu akka barbaadde fudhadhu harmeella akka barbaadde godhi ankeeti meedaanis kunoo fardis kunooti manni xayyaqaal በፊቱም ወስደሻል አሁን ዝም ብለሽ ትናንትና ውጪ ከዮት ስልሽ ነው እንጂ በፊቱም ወስደሻል ማለት ነው። ስለዚህ አትለቅስ ውሰጂ አለች እሷም ሩታም እንደሰማሹ ውሰጂ ይገርማል ኤጋ akkuma argitan ማርኪኒስ ሚሽራዬ ሀበባዬ ጀቻ ጅራ ዋወይ ወዴት ማርክ የበፊቱ የታረክ ደግሞ አዲሰኛ እንጃ ኬት ነው ይማመጡ ደግሞ እንትን ምኖ ወይ ታርጎ ነው ወይስ ምንድን ነው? እኔ እኮ አንዱን ሲለቀቁ አንዱን ቶሎ ይይዛሉ። በሳምንት አይቆዩም። ኬት ነው አዲስ የምትመጡት? እንደዚህ ደግሞ የምማማሩ ጥሩ ሸመሮች አሉ ሴቶች ጥሩ የምማማሩት ፈረንጅ የሚመስሉ ብዙ ሴቶች አሉ። ኬት ነው የማመጣ ማርኪ ሁልጊዜ በቃ ይገርማል። ታርጎኑ ወይስ ኒንጃ ኬት ነው ያመጡት? ምን ያውቃሉ? ምን ያገባኝ ደግሞ እሱ ለምንድን ነው እዛ ቦታ አርኩኝ? ምን ይሼ ነው ሀውዬ ተረጋጊ እንጂ ምን አስጠይቃለ? ይሄ ጊዜ ነው ሁሉም ነገር። ይመቻችሁ። አዲሲን ሞ ሰደምተ ኢሼ አዲሲ ጋ ኢሼ ተኮጋ ጊዜ ሁንዳ ቀለበት ይትካውፍ ሞኮራ harkalaachuu didde jennaan na fakkaatee buluu barbaadde malee jaalala dhugaanaan qabdu jedhee maarkiin jechuudha. Isheen illee nama biraa wajjiniin kaleessa fataa jettee akkuma kana hababaa gosogostee kan ishee fataa goote jechuudha. Maarkiin illee sana arge natti fakkaata har'a akkuma taraasaa fataa gootetti isheen kun illee maarkiitiin. Maarkiin immoo hababaa qayyi hababaa hank ብለዋል። እኔ እንጃ ወዴት ነገሩ መቻችሁ። የኛ ምን አገባኝ እናንተ ስሩብ የኛ ምን ሰራለን? እናንተ ስሩና ሊቀቁ የኛ ደግሞ እንፈትፈታለን እንደለመደ። ምን እናረጋለን ታዲያ? ምን እሺ ነው? ይመቻችሁ። ልጅቱ ጥሩ ናት፣ ቆንጆ ናት፣ ታመራለች ደግሞ። እመቻችክ ህይወት ይቀጥላል። እልፍ ያገኛል አሉ። እንግዲህ ምን ይደረጋል? አንድ ሰው እምቢ ካለ እውነተኛ ፍቅር ከሌለ ችግር ነው። በኋላ እንደዚህ ነው እንግዲህ። ይሄ መስላል ቪዲዮ ገለቶማ ወንተና